Iyyasuus ergamaa rabbiiti malee rabbii miti waaqaa miti. Iyyasuus ergamaa rabbiiti. Namni islaama ta'e martuu itti amanaa. namni rabbitti amane martuu kan nabi muhammaditti amane Iyyasuusitti yoon amanin islaamummaa kan qabne rabbi dubbateetiin hin jira. Iyyasuus akkuma ambiyoota kamiittuu itti amanna. Garuu Iyyasuus nama dandeettii addaa rabbi kenneefi abbaa malee dhalate. Iyyasuus rabbi quraana keessatti dubbate wayubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mawtaa biidhnillaahi jedhe nama ijaa hin agarre ka dhibee garagaraatiin akka barasiin qabameetiin hin jedhe ka du'ellee haga jiraachisuu takka dandeettii rabbiitiin ammootuu ni dandaha jedhe rabbitu nuu ibse itti amanna. kuni dandeettii rabbiiti rasuula rabbiiti ergamaa rabbiiti ennee itti amanna. garuu inni rabbii miti waaqaa miti. maaliif jennaaniin hin dhalate haadha isaa ammootuu Maryam irraa dhalate. abbaa hin qabu haadha ni qaba. haati isaa mootu addunyaa kanarraa godaanteetiin hin jirti. waaqayyo rabbi yoo ta'e haadha isaa du'a oolchuu maaliif hin dandahini? namoonni Iyyasuus waaqa yookaan rabbi jettan marti keessanuu rabbii keessan sodaadha. Iyyasuus waaqaa miti ergamaa rabbiiti. rabbitu dandeetti akkasii isaa kenne malee waaqa waan hin ta'iniif ergamaa waan ta'eef itti amanaa.